mana kiyya kana keessatti mooraa kiyya tana keessatti heera isaanii labsatanii godhachuu mirga qabanii jeetiin miidiyaadhaan deebisee addunyaaf. Angowwaadhaa san obbaan akkasuma. Hoggaa qabanii fuudhaniidha. Aadan faaraachi olii bilbilee jedhu. Aadan mallaallee kan hoggumee kan deebi'ee nu arabsee isin kana agarree. Somaalee tan agarree. Dhiisa agarree nuti dhiifu. Kan nu arrabsu. Aadan mallaallee oli. Gurguraa walaa Isaa walaa Isaaqii walaa hunda dhugaa Ziyaadii fi dhugaas Mustafee walgahii san eenyuun yaame dhugaas Mustafee fi dhugaa Ziyaadii yaame waatu isaan fuudhanii marraa sadii heerii isheen jalaa diinee jechuudha. Torbaanuma san nuti Jibuutiitti namni keenya namni Oromoo garafamee saamamee tumamaa ture nurraa ba'aa jechaa waan dhageenyeen. Kabajamtuu daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan guyyaa irraa qabatee sagantaa isin dhiyeessutti arraas deebisaa abbaan gadaa afran qalloo waa'ee gartee ajandaa torbaan lamaan dabree waa'ee diree dhawaa kan gartee ajandaa ta'e torbaan lama tureef abbaan gadaa maaliif hin dubbannee yeroo dheeraadhaaf namoonni adda addaa karaa adda addaati. Hundinuu maaliif abbaan gadaa dhimma kana deebisan kan inni waan jiruu fi waa'ee ajjechaa obboleettii keenya Nasihaa Ziyaadiis maaliif abbaan gadaa caljaa waan kana maalirraa qaba waan jiru abbaan gadaa deebisaatti kanneen jira akkatti anu kanatti hordofaadha kutaa takka lamenne isin dhiyeessina nu wajjin turtii gaarii isin jenna hedduu galatooma. Amatuma 12tti ilmaan kana dhalteef hoggatu ati namticha sadiif obboleessa inni obboleessa ani obboleessa inni obboleessa yataamaa kana osoo hojii guddisuu qabnu dachii yataamaa tana hoggaadhaatti as deemu inumaa raasaa jiboota fuutee raasaa qottee raasaa keessa qotattee si dubbachuu hin dandeessu gaaniitiin jaartii obboleessa keetiiti. Utuma jettee ijoollee guddifattee gaafa ijoollee guddifatte guddattee dardartee gaafa ayyoo dachiin abbaa keessanii achitti dhaabbatti. As raasaa bar Sheekh Abdullaahiitu dhufee beekaa qote malee raasaan tun bakka abbaan keessan caayaa taa'aa ture jettee ittiin. Mucaan ijoolleen sun maal gooti dardartee gaafa humna baafte maal gooti? Jaarsa akkasaa barbaaddeeti. Jaarsa akkasaa jaarsa akkasaa yaammatee hunda walii jee haroonu akka jedhanii arragaa Sheekh Abdullaahi kaa'ate isa fudhatee aboo abaluu nu biraa du'e dachiin isaanii achitti dhaabbatti. As raasaa kanan turre tajoollee tanaatii jedha. Jaan jechuudha. Ijoollee wanni himatteef seera guutuuf himatteef malee dardaran humna baasan abbaat biyya malee ilmaan dardaran jaarsa kamtu addaan dhorke eeboo dhuga baanti ijoolleen hangarraa nyaatan nyaatanii ni beekna abbaan keessan bakka isinii kan eenyu asan godhu jaarsaatu godhaa jedhama. Kanaafuu nullee heera qabnaan Isaa seera qaba. Namnummaan lafa sana jiru hundinuu waliin heera qaba. Eenyu ka dubbii fitu? Manguddoof bakki qawwee fi uleedhaan walirraa waa fudhannu eessa? Laal yoo Jibuutii nutti dhufte, yoo Somaaleen gatii nutti dhufte, yoo Sudaan nutti dhufte, yoo Keeniyaan nutti dhufte. Bis wasanaan daangaadha sun tuunii wasana ooyiruu akkasitti beeknaa jechuudha. Ammoo dubbiin gaafa nu eegatu dhugaa Ziyaadii fi dhugaas Mustafee miti waatu isaan fuudhanii marraa sadii takka guyyaa dhugaasii isheen nu eegatu dhugaa maali heerii isheen nu eegatu jalaa diinee jechuudha. Jalaa diinee torbaanuma san nuti Jibuutiitti namni keenya namni Oromoo ati Itoophiyaa beekta ani Itoophiyaa beekta torbaanuma san namni keenya Jibuutiitti garafamee saamamee tumamaa ture nurraa ba'aa jecha walumaan dhageenyeen Jibuutiin akkas godhaa ture. Nuti immoo lafa kana baandiraa Jibuutii dachii kanarra barreessanii lulka keenya yoo wanni biraa dhabamte Itoophiyummaadhaan kabajaan qabu namni. Kabajaa santu osoo beeknu nama wanni bulchinu
arrabaa miti namni Itoophiyummaadhaan kabajaan qabu namni kabajaa qabu sanutti osoo beeknu irra nama wanni bulchinu arrabaa miti nama arrabsuu sammuu bulchina malee kanaafuu adeera yeroo hunda an kiisha kana keessaan isin jira ummanni Oromoo kiisha kana keessa isin ani isin kiisha keessa isin jiraachuu jechuun ummanni Oromoo kiisha keessa isin jiraachuu jechuun kana jechuun maali nuti obbolee jennu obbolummaa fi hawaasummaa bakka itti qabnu qabna miraasa immoo wajjin qabna kanuma kanaaf isii tana kitti haasuu isii tana kitti haasuu Adam Laalee aliyooniin shaameedhaan nama waliin qabi jeeni nama waliin qabi namni suni walga'iin ani yaametti walga'iin isin uummata kabajamoo yaame keessatti namni ka'ee yoo arrabse nama sanii nama arrabse ana arrabsee jedhu ana arrabsee jedhu ana walga'ii san godhachuuf ammoo waggaatti dhaqqabnu akkanuma dingata yaamamne waraqaan namticha waraqaa duraatu siisee jira malee waraqaa barreessee kannanii ugaasni kanaafuu yoo haqa barbaanne jettan sinnan wayi isin diisee ma isa kana dura wayi لكن نجيب ولا جيبك نكم ناتوته كم لا بس لكن سنين sinnan deeysaan wiikii adeemsaa jettee fuudhee wajjin raftu akka qaama isiitti dura isii qophooytee iddoo dibattee urgootee adeemsiree qaama isiitti maqafaas dubbii tuttuutanii anaa usee ta'u Oromoo ustee ta'e ta guyyaa eeggataa wanni hin godhina ulama jechuun dirqee jechuudha. Dirqee jechuun maali? Gujuba jechuudha. Laal udaan ijoollee irratti darbanii waan darbe suutu qulqulleessa raafuu irraa nyaataa udulee irraa nyaataa ulamaan qaba. Akkasii barsiiftee sheexaanummaa sirraa hambiftee guyyaa kaan akkuma Sheekh Abdullaahi kan namoota goon uffatee sheekha ta'ee ichi beeka salaachisaa jedhu angas takatti jechuu lama ifitti illee nama dabala dogoggora dalayne jedhanii miidiyaa naa dubbatanii Oromoo fi Isa duraanuu waliin lolu hawallochiisee jira malee Somaalee fi Oromoon takkaa walitti uyu Somaalee jechuun gamtaadha wal qabattee Isaaqii jira Isaa jira Ogaadeen jira Maarree jira hedduu gosti adda addaa kunoo Sheekh Ashtaa anaa jira isinillee nama dabalataa qaroo arra Oromoo akka bakka isii irraa hin deebine nutu hiikan baabu bakka irraa deebuu hin dandeenye nutu hiikan garuu guyyaa afachuu jira malee isuma tan ammaas hayyuun udaan nama nyaachisa jedhani yoo nu nyaachiftan udaan maal nama nyaachisanaa dubbii akka malee nama liqinsiisaa jira dubbii akka malee bakka ulamoonni keenya jiru bakka hayyoonni keenya jiru bakka manguddoon keenya jiru guyyaa qiyamaallee nuufi Oromoon addan baanu Oromoon hangafa keenya jedhanii asii dhugaasiyaan qabadhee asii dhugaas Mustafee qabadhee kunoo wannarra jirti waraabamtee jirti wanni hundi nuusi garsiisuu hin danda'u. Walgayii san eenyuu yaame dhugaas Mustafee fi dhugaas Ziyaadii yaamee jirti. Yoo rakkoo qabaatan yoo rakkoon isaanii jiraate anattis ni jirti wal mari'annu. Namni gurbaa san fidee akka Dr. Abiyyi arrabsamu godhe namni gurbaa san fidee akka uummanni Oromoo arrabsamu godhe Adam Allaallee guyyuu nama arrabsu sukkara qaba dhukkubsataa qaba jedha. Akkana magaalaa tana dura hoggaa nama tokko laaluu fedhan dhagaa shaniiti. Isin cufti yooniin amti bakka biraa kaa'e. Dura hoggaa nama tokko tuttuquu fedhan yoo namni sun usee taa'e usee callisee taa'e maraataa. Dullacha uumaan bee ijoollee kanatti ergan dubbii barbaadu ni dinne san hunda jalaa dinneen je walaa gurguraa walaa Isaa walaa Isaaqii walaa hunda nuti walitti tokko jenne yeroo hunda waan hin angabbayee asii miidiyaa irraa dubbatu guyyaa garaa maal guyyaa heerii seetuu eegalte dubbii gaafa sanis waan hin dubbatu mana kiyya kana keessatti mooraa kiyya tana keessatti
heera isaanii labsatanii godhachuu mirga qabanii jeetiin miidiyaadhaan deebisee addunyaaf. Angoowaadhaasan obbaan akkas obbolummaa magarsuuf garuu gowwan nu fudhatan. Yoo ati duute yataamaa ijoollee fakkeenyaaf mee abbaa hudduu raawwachuu ofirraa fuudheetu boolii gattaa'u beekaa. Ammoo eega firraa saaqe nama sossobu gattaa'eetuma buusee qabu qaba malee. Ani nuti Oromoon aboo jedhan waan obboleeyyan keenya nuun jaanii haala wayii qabnaan faayidaa keenya yoo nu mul'ata. Arraas boruus waan isin nuun jettanii ulamaan teenya nuun jettu ala hin qabnu. Ammoo namni kijiba walitti himu. Dhugaa malee. Dura aadama laallee kanu hoggumee qanu deebi'ee nu agabsee isin kana agarree. Somaalee tan agarree. Isa agarree nuti dhiifu. Kanu arrabsu. Aadama laallee oli hoggaa qabanii fuudhaniidha. Aadam fara achi olii bilbilee jira. Anammoo rabbi nan dhageessifnee beeku. Sukkara qaba. Allah ni du'a. Wanni keessaa baasa qabrii afaan jira. Namni qabrii afaan jiru natti ni toobbata malee nama arrabsa. Maal na dabarsiisa? Haatimuun tolu. Kanaafuu wanni waan tana amma silaa dilli ni naasawitu hin geenye ishee kana. Silaa dilli kun hin geenye ilaasii waan guutamee jirtuu fi nanga akka namni isaan arrabsan namni isaan wanni fedhe haa dhufu wanni fedhe haa dhufu akka fedhanaa jedhan. Dr. Abiy hojii qabnaan hojii qabnaan nu keessaa baheeti bar keessan ta'e akkanuma akkanaan nuuf dhalateeti bar islaama Itoophiyaa guutuu ta'e ummata Itoophiyaa guutuu ta'e dhageeffadhu Afrikaa ta'e addunyaan kabajaa jirtini wallaahi wabillaahi mucaa kiyya tuquu irra naa jira Dr. Abiy tuquudha namni miliyoonni takkamaan duru tuqaa Dr. Abiy fudhatu Abiy ni dogoggoreessa maal jedha sai isaanitti maa jaan ugaasni maal ugaasni nu maal Ni dogoggoree. akkamitti dogoggore amma silaa ugaasa jechuudha yaadi araarsaa jechuudha waliin qabaa jechuudha ugaasni wanni inni baatee deemu hattuu ni qaba sheekha ni qaba doktora qaba barsiisaa qaba miskiina qaba tujjaara qaba kanuma hundaa wajjin hawaasa isaa kan inni bulchu hawaasa qabaa jechuudha amma inni itti fakkaate malee hawaasa isa qofan bulchuudha isa qofan Nama bulchuu bulchaaba. hunda bulchaaba Yoo beeku. anamma asi isa as dhuftee na hima gurguraan dhuftee hima gurguraan nuti yaa'u dhiise dhugaa dubbadhu gurguraan nuti yaa'u namni bakka beelee egaa ittuma yaa'aa malee bakka warra harkati Kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa takkaffaadhaan eegartee waa'ee deebisa abbaan gadaa dhimma gartee diree dhawaa irratti ajandaa keef deebisaa viidiyoo kana asitti dhaggeeffatan booda kutaa lammaffaa irratti dhimma ajjechaan siyaasaa wajjin wal qabatee abbaan gadaa maal quba qabaa deebisaa maal qabaa homii isa rakkaateef akkamitti deebisa waan jiru qabannee si dhiyaanna. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube Chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya. gama Facebookaatiinis yoo hordoftanii kooppilikii gootanii laayik fi sheer nutti roobsitanii folloo gootanii kooppilikii gootanii sheer gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasiirraan eeggatu. Like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa. Waan isinirraa eegamu godhuudhaan nuti na dhaabbadhaa. Nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsiisni argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii. Barkoo Miidiyaa subscribe, share, like nu godhaa, repost nu godhaa. Nu cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa.